gaazexeessaa haasofsiisuun hedduu takka namatti ulfaata. Miidiyaan fakkeessuun hin barbaadu. Seenaan ati hin daganne. Gaazexeessummaan biyya diiguus hin danda'a, biyya ijaaruus hin danda'a. Achi keessatti achi wal qabsiistee akkanaaf irraa haasoftu waan hin barbaadeef. Dookumentariin hojjechuun kitaaba barreessuudha. Sagantaa amaanaa uummataa. Ammuma qabamee amma ni bamee hospitaalaan galee. Barsiisaa turteen isaati. Mucaan kee boqotee naan jedhe. Dilbata galgala sa'aatii 12 irraa eegalee nu eeggadha. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa isin hagoon isin jaa sagantaan kun walteensa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu an qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarafaa Faajiiti. Sagantaa keenya egaa akkuma daawwachaa turtanitti hedduu irraa barachaa ittiin bohaaraa akka jirtan abdii guddoodhaan isinirra kaayyadhaa odeessa maayaatiin eegallee amma immoo keessummaa isin irraa barattan jennee abdannee affeeruudhaan as jirraati. Hamma maayii sagantaa keenyatti itti dhiyaadhaan isinin jaa keessummaan keenya har'a gaazexeessummaan isin hedduu ka beektan Ogdaneessaadha. Zinaabuu Asraatiin nu waliin jira itti dhiyaadhaa. Zine hedduu takka galatoomii ulfaadhu. Gaazexeessaa haasofsiisuun hedduu takka namatti ulfaata. Keessattuu immoo gaazexeessituu wajjin haasofnes hedduu ulfaata. Kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kabajuun waan argamteef allama ganteen siin jaa. Ulfaadhu galatuun atillee naaf firuu keef. Hayyee Zineekoo imala gaazexeessummaan dura waan jirurraa kaanu barsiisaa turteen isaati. Akkasuma meenaatti mimee yaadannoowwan barsiisummaa hanguma takka irra keenye gara gaazexeessummaatti immoo ceena. Galatoomii jalqabaa ogummaa gaazexeessummaatu ta'uun dhufin barsiisaan ture. Riippoortaraan jalqabee gaafan ogummaa barsiisummaarraa as dhufu hoobii kootii gaazexeessummaa baay'een jaallaa namoota baay'een hordofaa akka fakkeenyaatti rool moodel si kaasuu hin danda'a. Eenyu faadhame? Namoo daandii Ameerikaa reediyoo nan hordofaa. Dhaabaa Wayyeessaa jechuudha. Dhaabaa Wayyeessaa jechuudha. Dhaabaa Wayyeessaa nan hordofan ture. Jaallanneefaa sirnaan nan hordofaa. Kaambiraa Nagaash Muhammad baay'een oduun balballoomsu siiriyeesliin hordofan ture. Biyya keessaa immoo jiru fakkeenyaaf Balaayinee Ilmaa ispoortii irratti yeroo hojjetu nan hordofan ture. Otuun gara kanatti hin dhufin Admaa Sudaamtu hoogganaas naa ta'eera. Gara miidiyaatti akka dhufu Muusaa Huseen OBN Muusaa Huseen fa'aa nan hordofan ture. Baay'ee fedhii miidiyaa akka qabaan taarikuu olaanaa reediyoo irratti yeroo inni balballi oduu dubbisu taarikuu olaanaa. Namoonni gaazexeessitoonni hedduun jajjaboon rool moodeelii keetii fakkeenya kasiif ta'aniiru. Miidiyaatilee saatabaawwan gaafa isaa qabu kominikeeshinii teenya gargaaraa turre achi gaazexeessitoota ijoollee jajjaboo riippoortaroota ciccimoo hin fudhannee kominikeeshinii irraa battalumatti gara dharataa baa'uu jalqabaa sanatti immoo jijjiirama maqaan dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatti san booda riippoortarummaadhaan gara Adaamaatti eedoo ofiisiitti dhufe. Jalqabatuun achiin dhufin garuu godinuma irratti na fudhate damee godina irraa qabu lijaaleen fa'aa birattan seenee achi waggaa tokko caalaa turre isaan booda gara Adaamaa riippoortarummaadhaan gara OBN irratti makame akkasitti nan. OBN keessatti immoo gaazexeessummaarraa hamma hooggansaatti tajaajiltee jechuudha. Galatoomii akkasii OBN gaazexeessummaa riippoortarummaa jalqabaa. Raa jalqabeetan amma daayirektara olaanaatti OBN keessatti gaha. Imala kana keessa dhufe jechuudha. Imala gaazexeessummaa keessatti gahaa hedduu irraa haasa'uu ni dandeenya jeetiin abdadhaa. Zinaabuu Asraatiin naa ka'uu dookumentariiwwan ati qopheessitu namoota hedduudhaafis fakkeenya ta'a jedhee kan hin abdadhu. Keessumattuu haala hin baratamneen kitaabilee gara dookumentariitti jijjiiru kitaabilee ka'umsa godhatanii dookumentariiwwan midhaagsuudhaan hedduu beekamuu turte yeroo sanitti. Kanaaf ka'umsa kan sii ta'e irra haasee waan isin jee'oo. Galatoomii eegga carraan alaattee dhiiksanii dubbachuun gaariidha. Wanni miidiyaa keessatti ta'anii argamuu miidiyaan fakkeessuun hin barbaadu. Miidiyaan ogummaa guddaadha. Miidiyaan onni irraa yoo xiqqeeffatte hojjetta. Gaazexeessaa ta'uun yeroo amma kana miidiyaanis baay'ateera. Lakkoofsaanis gaazexeessaan baay'ate addunyaan kun moobaayiliin baannee deemnu iyyuu pilaatfoormii hunduu miidiyaa ta'e yeroo jiru kanatti. Citizen journalismiin
addunyaa dhuunfatee jira. Of hirkatti baatee deema namni waan ta'eef. Gaafas garuu akkas miti. Maaltu si jabeessee akka hojjettu si godhe kan jedhuuf waan lama. Tokko an ogummaa gaazexeessummaa dhalootummaan hawwii fedhii kooti hoobii koo ture. Joornaalizimii baradheen dhufne barsiisummaadhaan barsiisaadhaan. Maajoriitiin namaa garuu joornaalizimii yeroo OBN keessa hidhattee ilaaltee gaaf jalqaba ittiin dhufnu harka caalaan namaa joornaalizimii irraa ijoolleen ba'an muraasa. Ogummaa garagaraa irraa dhufne. Inteenshiniin tokko jira. Akkatti namni yaadu tokkotu jira. Yoo joornaalizimii barachuu baatte waan sana guuttadhu kompiit gochuun qaba. Kompiit gochuun qaba. Nama joornaalizimii baratee baay'ee leenjiiwwan babal'aa fudhanneerra. Yuunivarsiitii Finfinneetti bakka adda addaatti yeroo miidiyaatti gallu leenjiin nu kennamaa tureera. Keessattis abiyyalaattis bilchinaan leenjii gurguddaa fudhachaa turreerra. Yeroo adda addaatti leenjii nama jabeessu ogummaa kana hidhannoo ogummaa kana nama jabeessu. Kompiit warra joornaalizimii baratee baay'ee wajjin kompiit gochuu wajjin fiit godhee deemuun qabaan xiiqii koo ture. Carraa kanaan nama tokko kaasuun barbaada. Qajeelaa Qannaa ogeessa miidiyaati. ETVs tureera. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa joornaalizimiitii yeroo ammaa kana biyya UK jira. OBN immoo itti aanummaadhaan dhufee nu hoogganeera. Qajeelaa carraa kanaan nan galateeffadha. Anaaf tokko namni cimaan abbaa ogummaa dookumentarii ispeeshaalii dookumentarii akkan hojjedhu cimee akkan dookumentarii hojjedhu kan na godhe qajeelaa ogummaa miidiyaa keessatti jechuudha. Maallaan jedha ture dookumentariin hojjechuun kitaaba barreessuudha. Kitaabni mata duree qabaa. Dan chaaptarii qabaa. Boqonnaadhaan amma dhatte konkuluuziiniidhaan goolabdee baatutti ergaa jabaa dhaloota keessa taa'u tokko dhalootaaf darbu. Waan kana cimee hojjedheedha. Ijoollee baay'ee sheeppi nu godha ture. Namni baay'een hin nuffasa. Hin dadhabu namichi. Gaafa dookumentarii wajjin hojjechuu dhufee taa'u kitaaba hedduu qabatee dhufaa waan bilchina qabu akka hojjettu barbaada. Namni keenya hin nuffa ture. Amma carraa kanaan ijoolleen gaafas wajjin jirru na taajjabu. Namni qajeelaa hin jaallatu. Baay'ee abbaa ogummaati dandeettii guddaa qaba. Maaliif si lola? Hin quufu hojjetee akka itti bareechitee hojjettu barbaada. Bilcheessitee akka hojjettu barbaada. So ani itti gammadee irraa baruudhaaf baay'een nama yeroo hojii hojjedhu nama abbaa fedha ta'u kottuu naa laali jedha. Carraa kanaan ijoolleen obboloonni koo gaazexeessitoonni OBN keessa jiran na taajjabu. Warri maayaa shoo arganuun na taajjabu. Iskiriiptii yoon barreesse irra deddeebiin nama 5 agarsiisa. Naa laali itti dabali. Yaada kontirbiitu godhi. Yaadni nama tokko eessaanuu nama hin gahu. Kophaan waan tokko babarreessee dhaqee wanta dubbisu waan Oromoo gitu ta'uu dhiisuu danda'a. Sammuun 2-3 waan guddaa abbaa achi keessaa. Namni guutuu miti. Waliin guutuu taata. So editarriin jira. Editarriin editinaa godhuu maddeetti namoota dandeettii qabu jedhee yaadu hunda irra deemsisee dhaqee kana naa laalaa. Kanatti naa dabalaa. Mee kun maal jedha? Yoom maal tolchitu? Maalin irraa hambise? Maalin irra seedheen gaafadha? So qajeelaa waan inni yaada dabalee namaa kennuuf itti ni qaama sirriitti. Hin nuffu. So inni kun baay'ee na gargaare. So dookumentarii akkamitti hojjetamaa? Maal ta'uu qabaa? Yeroo itti fudhadhee baay'ee na gargaareera namni kuni. Ogummaa guddaa qabaa. So dookumentarii hojjechuuf maaltu barbaachisaa? Koontentiin ati hojjettu sun mata duree irraa jalqabee maal hojjechuun barbaada? Maalan saba qabsiisuu barbaada? Waan biyyaa maal dubbachuun irraa barbaada? Gaafan xumuroo dhaloota keessa wanti taa'u maali? Wanta kaa'ee darbu. Wanti jedhu ilaalamuu danda'u qaba. Aadaa irratti hojjettoo ta'e aadaa saba kanaa sirriitti dubbistee waan barbaadamu guuttee deemtu taanaan rakkisaadha. Gadaa irratti hojjeta taanaan harka caalaa aadaadha. Seenaa irratti hojjechaa ture. Naan yaadadha. Keessumattu immoo haasoma hankee kanaan wal qabata waan ta'eef adda si hoote namoota gurguddoo namoota seenaa uummata kana keessatti iddoo olaanaa qaban aadaa irratti faa gadi baatee yeroo hojjettu ispeeshaalii ani amma keessattuu seenaa wajjin wal qabatee kitaabilee hedduu anuu waa hedduu sirraa baradheetiin rifara sirraa goradheetiin jira.
Mee sana keessatti adeemsa san keessatti seenaan ati hojjatte san yookaan dookumantariin ati midhaaksite dhugaadha. Dookumantarii hojjechuun nama kitaaba barreessu takka. Tarii yeroo takka tokko kitaaban oliyyuu yeroon itti ta'u ni jira. Maaliif kitaabnis walii adda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf seenaan ati hin daganne kan gootota ta'uu mala achi keessatti achi wal qabsiistee akkanaaf irraa haasawaa waan hin barbaadeef. Guddaa turre nuti guddaadhas guddaa ta'uuf deemna jenne. Yoom bara 2007 keessa jijjiiramni dhufne. Yeroo itti iddoo adda addaatti rakkinni jira qabsoo jira. 2007 garagaraa 2007 mata duree guddaa turre nuti guddaadhas guddaa taana jedhu kana biriifiingii irratti dhufe akkamitti kana fudhanna kuni kan biraadha kan warraati namni baay'een hin falmaa ture. Biriifiingii irratti dhiyaate mata dureen dookumantarii kana. Dookumantarii kana bilchinaan hojjenne. Seenaa kush maal godhe biyya kana keessatti qaroominni kush maal as keessatti gaheen keenya maal biyya kana ijaaruu keessatti maal hojjete sabni kun kan jedhu Profeesar Tasammaa Taafaa hirmaachisne. Profeesar Taaddasee Bariisoo fa'aa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa hirmaachisuudhaan dookumantarii guddaa tokko amazing dookumantarii guddaa hojjenne hin baasne qilleensarra. Turning pointiidhaan hafinne. Lammata kan duubatti hin deemne dookumantarii waan hojjedhu irratti ciniinnadhe kan hojjedhu tokko karaa naasaaqe. Lammata hojiin itti aansinee hojjenne dookumentariiwwan gurguddoo kan misoomaa hedduutu jira. Itti aansuudhaan seenaa faana dhoofnaadhaan dookumentarii biraa seenaa Ilee Fidaa kutaa lamaan. Andargaachoo nan jedhamu dookumentarii sanaaf gaazexeessummaan xiiqii qabaatte hammam akka si gargaaru Dabuub Sudaan irraa biyya kanatti interviiyuu naa kennuu dhufe. Kitaaba gaazexeessitoonni OBN'f ogeessi kaameeraa guyyaa sana wajjin ba'e konkolaachisaan odeeffannoo kana maayaa shawurraa odeeffata arganu hin taajjabu. Kitaabolee yeroo sanatti maallaqa kiyyaana bita baay'ee kitaaba kanatti sileette. Mindaa kiyyaanan kitaaba bita. Dookumantarii tokko hojjechuudhaaf kitaaba 10-15 waan sanaan koo wal qabatu biteen sana keessaan dookumantarii baasa. Seenaa Ilee gaafa barreessee kutaa lamaan hojjechuuf deemu ragaa biyya laata biyya laarraa namoota keenya biyya laarra jiran bira ragaan akkanaa dhufu. Hojii bilchina qabu hojjechuudhaaf ragaa biyya laarraa illee biyyoota inni itti ture keessaa Oromoon ala jiran akkanaa erga nuun godhe. San booda Andargaachoon hiriyaansaa Dabuub Sudaan irraa biyya kana dhufee interviiyuu sanaaf yaada naa kennee deebi'e. Dhiibbaan itti uume. Baay'ee jaallata nu lolee gaafa sana dookumantariin sun amma jira. Qilleensa irraa yookaan yuutuubii irraa argachuu dandeessu. Waa'ee Ilee aaree dubbata. Ileen iddoon arganne jedhe. Dheengadda garuu ministeera muummee Dooktar Abiyyi Ahmed carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Siidaan sun bakka pirezidaantiin keenyaa fi ministeera muummee keenya jiranutti magaalaa Naqamteetti eebbifameera. I'm very happy. Guyyaa sana garuu Andargaachaan namni hiriyyaansaa kun baay'ee lolaa ture. Gatii qabaachuu qaba. Waan ministeerri keenya waa'ee Ilee dheengadda dubbatan dubbachaa ture namni kun. So kutaa lamaan dookumantarii isaa haadha warraa isaa argachuuf gatii guddaan baasee dheengadda boqottee nabsi ishee amaaru reef duuti. Barnaandeet Ilee Fidaa haadha warraa isaa jechuudha. Asuma turtee mana barumsaas keessaa qabdi. Isheen interviiyuu gochuudhaaf miidhamteetti yeroo sanatti saayikooloojistii rukutameera maqaa isaa walitti kaasan baqatti rakkoon irra ga'e irraa kan ka'e. Ishee interviiyuu daqiiqaa 10 argachuuf gatii guddaan kaffale. Karaa Azeeb Warquu gaazexeessituu magaalaa kana jirti. Baay'ee na gargaarte. Ishee argachuudhaaf Barnaadeetii argachuudhaaf. So dookumantariin Ilee Fidaa irratti kutaa lamaan hojjetame yeroo hunda na keessa jira. Ilee Fidaa jechuun maali kitaabolee adda addaa irratti waa'ee seenaan isaa gaafa Itoophiyaan ija sii jaamsiteedha jedhu. Ilee Fidaa gaafa ajjeeftee ija of jaamsite Itoophiyaan jedhama. Beektonni akka jedhu hiriyoonni isaa akka jedhu. So waggaa meeqa booda immoo namni guddii biyya kanaa viizhinerii gaafa hayyoota dubbisu hiriyoota Ilee bara jijjiiramnee dhufee Dooktar Abiyyi faan giraangootti dhufanu namoota dubbisaan ture.
Gaafani seenaa Hailee kana dubbisu carraa kanaan namni akka Hailee viijinii qabuuf Itoophiyaa walitti itichu raashinaalisti biyya kana ijaaruudha. Namni guddi tokko argame jedhan. Waggaa 50 booda arganne hiree arganne. Dhuguma har'a kunoo siidaansaa namni kun namni namoonni guyyaa sana hayyoonni keenya kaasan ijaaranii eebbisuu gaaniiru tokko kana. Inni biraan jijjiiramni hin dhufnee rakkoo guddaa kee jirraa seenaa marge mata duree jedhuun jijjiiramni hin dhufnee reefu qabsootti jirra. Harargeen yeroo shiraan ummati keenya Harargeen buqqa'e galamsoo deemee seenaa Jeneraal Taaddee Birruun hojjedhe. Seenaan sun seenaa margee jedha. Mata dureen dookumentarii sanaa seenaa margee jedha. Yoomuu hin dagadhu san. Seenaan marge galamsootti amattaqiin ajjeefameetu hundee jechuudha. Hundee bareedaa kana lii sirbuuf. Hundeeni amattaqiin ajjeesaniiti magaalaa galamsoo reeffasaa magaalaa keessa harkisanii gaafa reeffisaa harkifamu abbaan dhiigni isaa jigee mucaan keessan du'eera reeffisaa harkifamee jedhame. Ilmi kiyya hin duune hin margaa. Dhaloota akka isaatu margaa. Seenaan kun hin margaa awwaalamee nafu hin ba'a. Jedhanii abbaan isaa akkas jedhani. Mata dureen dookumentarii kootii yerootti jijjiiramni biyya kana keessatti keessaa qabsoon finiine seenaan margee Dooktar Abiy faan biqilanidha. Fuulduratti ba'anii hadda kennanii yerootti qabsaa jiran of kennanii lubbuu kennanii hawaasa kanaaf. Seenaatu margee dheen hojjedhe. Jijjiiramichi qabsoorra jirama. Seenaa margeen jedhee bakka dhalateera margeera qabsootti jira. Kan biraa hedduutu jira. Hedduu keessan oolu. Dookumentariin yeroo san hojjenne uummanni Harargee gaafas akkatti seenaa Taaddee Birruu namicha diimaa daandiirra dhaabatee karameellaa namaa kennu. Maaliif akkas godhee gaafannaan bilisummaan damma caalaa mi'oofti karameellaan hin mi'oofti miti. Kanaa ol mi'oofti jedha Taaddee Birruu jedhama Harargeetti. Bilisummaa akkasittiin gadi bu'eeti hawaasa keessa deemee namicha diimaa akkasitti bilisummaa barsiisu jedhamee dubbatama. Carraa sanaan dookumentarii sanaan maal arge akka lafatti elemoo qilxuutti kufe lafa awwaala isaa araddaa garba takkaa jedhama. Ganda xirroo araddaa garba takkaa iddoo jedhamu baadiyyaa achi deemee lafa awwaalaa elemoollee argee dookumentarii sana waan guddaadha. Hayyee hedduu takka galatoomii ati gaammaa ogummaa gaazexeessummaa keessatti hedduu turtee jirta. San hunda keessa deemna yoo jenne za'anuu nama daangeessa waan ta'eef gaggabaabsineetuma kaasna. Guyyaan hin dagatamne hedduu jiraachuu mala. Kan san keessatti immoo guyyaan takkitti guyyaan addaan dhabamtu jedhee yaadaan. Ni yaadattaame keessumattuu hojii gaazexeessummaa kanaan wal qabatee. Yeroon hin dagatamne jira. Guyyaanis hin dagatamne jira. Yeroon hin dagatamne yeroo ani ifatti waliin dabarsinitu hin dagatamu. Hojii miidiyaa keessatti jechuudha. Jijjiirama jala. 2009. Sagantaa Amaanaa Uummataa. Amaanaa Uummataa. Mata duree sagantaa sanaa intiroosaa waliin hojjenne. Sumaa wajjin hojjenne komishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaa turte yeroo sanattis. Qabiyyee sana waliin hojjetaa turre. Yeroo sanatti yeroo dagatamu miti. Yeroo chaalenjiiti. Yeroo qabsooti. Dhimmi lafaa lafeedha jedhee yerootti dargaggoon Oromoo hoggansi keenya qabsootti finiinsaa ture. Yeroon hin daganne lafarratti yeroo hojii hojjennu keessattuu buraayyuutti waan ta'e yeroo sana poolisiin nu eeguu dhaqe irratti abbootiin qabeenyaa maxxanaan yookaan abbaan qabeenyaa yeroo sana handarratti bobba'ee lafa uummata Oromoo saamu buraayyuu keessatti yaadatta waan nurra gahe. Na yaadadha. Baay'ee yaadadha. Kanammaa
Keessumattuu manneen tarree galanii ijaaraman sana duuba sanaan deemnee amma deemee onaan jettee bakkicha na yaadadha. Ijaarsa seeraan alatti godhamee ture. Eeyyeen. Innaa isa hin dagadhu dhukaasni amma meeshaan nutti dhukaa'utti amma meeshaan nurratti dhukaa'utti aga lubbuutti sululta irratti sululta irratti waan nurra ga'e miidhaa mojoon immoo qabeenya bishaanii achitti kuufamee qabeenya badaa jiru waraabbii dhowwanii dallaarraan baarzaafii yaabbannee haallitti muka baargamoo yaabbannee kaameraan waliin hojjenne si wajjin magaalaa Adaamaatti kabajamoo kantiibaan keenya kan amma magaalaa Finfinnee hoogganan magaalaa Adaamaa kantiibaa yeroo turanitti waliin yeroo magaalaa sana keessatti rakkoo sun irratti hojjennu waan nu mudate waliin arginee jirra. Maaltu ture gaafa sana dudduuba keenyaan nu duuka bu'ee namni nu dhufee konkolaataadhaan amma nu rukututti amma nu balleessutti kabajamoo adda Adaanech yeroo sanatti waan sana bira ga'anii namoota nu hordofan namoota nu balleessuuf deeman sana miidiyaan nama miidiyaa gaazexeessarraa humna nu taanitu nurraa quluu baatanii dhaabbannee deemu rakkoo guddaa nurra ga'a ture. Chaalenjii guddaa ture gaaf sana. Yeroon dabarsinee yeroo keessattuu amma waa'ee waraabbii moojoo sana yoo kaastu ani hedduu na dhukkuba maaliifi Harargee keessatti aanaa sadii ati yeroo san dabare keen turre aanaa sadii dhaynee jirra. Aanaa sadii dhaynee tarii ana miti kan gaafatamaa jiru gaa daawwattoota keenya wal yaadachiisuudhaaf aanaa sadii dhaynee aanaan sadii piroojeektii bishaaniiti. Waan si ajaa'ibu isaa amma koopii peesti jennu koompitara kanarratti koopii peesti godhanii bishaanichi hin jiru bara. Tubboo kana ni jiraami PVC isa walitti qabsiisaniiti iddoo ta'etti immoo taankariin ijaaramee jira. Bishaan rootoodhaan guutameeti eebbifama iddoo sadi jechuudha. Dadar keessaa naannoo gara Makkalaa iddoo isaa ammayyoo hin deemin ni yaadadha. Baabbilee immoo dabartee ganda Sheek Hussein akkas bakka jaamutti ammas aanaan tokkos jira Haramaayaa jalatti jechuudha. Wanta akka bishaan hin jiru maali? Meeshaatu hanqatee jaamee dinaamootu hin jirre kana jaan. Hoggaan achi deebi'ee moojoo immoo meeshaa seeraan ala akkanatti kuufamee kan margitti biqilaa jiru hoggaan fi hin argu. Ani gama kiyyaan yeroo san hedduu natti dhagahamee even kan yaadatti yoo ta'e deebi'aa jaan bilbilanii. Deebi'aa gisee jaan. Ba'aa jedhamne. Waraabdanu baanu jedhama. Gaafa deebinu jennee sagantaa san haalli ittiin qilleensarra oolchines na yaadadha. Waan ajaa'ibaa na yaadachiiste iyyuudha. Akkasii guyyaan hin dagatamnes jira. Egaa akka guyyaa hin dagatamne jette guyyaan na dhukkubsu jira. Xiqqoo nama dhukkubsaa yeroo darbee hin beeku namoonni sooshaal miidiyaa irratti yaada walii babarreessaa turan. Sanarratti qeeqi namootaas xiqqoo nama miidha. Waan namaa kana namni ejjennoo ati waan ati qabduuf biyyaa waan ati qabdu kaayyoo kee namni dhubanne si rakkisuu danda'a si hubachuu dhiisuu danda'a. Namni akka kee ogummaa gaazexeessummaa quba qabu si hubachuu danda'a. So kiliirsii gochuuf jijjiiramni dhufeera. Chaalenjiin immoo jijjiirama duuka tureera. So saaboteejii guddaan hidha haaromsaa irra tureera. Har'a hidha haaromsaa eebbifamee biyyaaf misoomaaf ooleera. Maqaa mucaa koo qeerroodha. Rabbi rahmataa godhu fa'aa. Yaa yeroo sana yeroo qabsoo qeerrooti. Yeroo qabsoo qeerroo sana keessadha kan dhalate. So gara Noorz Ameerikaa imala ministeera muummee Dr. Abiy gara Noorz Ameerikaatti taasisan wajjin deemeen ture. Jila sana wajjin deemee natu oduu sana hojjechaa ture. Akkuma achi deebi'een hidha haaromsaa sanarratti saaboteejii guddaa saamichi guddaan gaggeeffaman investigeetingii hojjechuuf ramadamne. Warra ramadame keessaa tiimii waaltaan jira faanaa jira. Tiimii kana gaazexeessaa Daawut amma jiru kan. Daawut. Kan biraa immoo Tasfaayee gaazexeessaa Tasfaayee waaltaarraa. Tiimii kana fudhadhee gara hidha haaromsaatti malee yeroo sana isaan wajjin investigeetingii hojjechuu deemne. Investigeetingii sana irra hojjennu chaalenjii guddaadha. Lubbuun amma nu baatutti. Ragaa argachuun rakkisaa ture. Humni biyya kana geggeessaa ture achi hin baane. Warri hooggananus achuma turan. Jarmatu hoogganan ammayyuu. Achi riiformi godhamee achi keessaa jarri hin baane.
halkan nu hordofaa ijoolleen na wajjiniin gaazexeessitoonni gaafas turan na taajjabu. Waan itti dabaluu hin qabu. Konkolaachistoonni ogeeyyiin kaameraa keenyaa cinqitti turre. Lubbuudhumaan achii ragaa fudhannee bahuudhaaf. Adamsamaa turre istiraatejikaalii keessa dabarre waan sana waraabnee fixne sootuun achi jiru rakkoo mudate daa'imni kiyya ammuma qabamee mada jala boqote. So yeroo chaalenjiiti halkan caccabaa dhufneetu Adaamaa geenye. Qidaamee Adaamaa geenye galeen maatiin kiyya daa'ima kan fudhatanii gara biyyaa deemteetti haa turraa ijoollee koo wajjiniin maatii dubbisuuf gara biyyaa deemteetti biyya dhaqxee. So gaafa deemtu isheen achi deemteetti ani intarviiyuun finnee lagarraa fudhannee bishaan hidhaa romsarra wanta waraabamu halkan dhufnee galleerra fuunee dhufnee ijoollee kana tiiminatu qindeessaa jira wajjiniin hin jira. Wanni kun immoo dafee qilleensarra bahuu qaba. Immediate. Investigatingidha. Hojiin investigatingii immoo yeroo kaame keessatti hojjettee xumuruu danda'uu qabda. So anaa guyyaa dilbataa gara mana amantaa deemee ganamarra waldaa ga'een deebi'een piriiviyuu gochuudhaaf istuudiyoo deemeetan dookumentarii kana amman fide kana injesti godhadhee afaan miidiyaatiin gara kompiitaraatti garagalfadheen hojii kana wiixata barii isa deemuuf intarviiwudhaa bahuudhaaf hin qaba. Ijoollee wajjin intarviiwuun investigeetiin kana nama ganaa dubbisna. Investigeet godhaa jirra. Qaamolee dhimma kana badii balleessan kanaa investigeet gochaa jirra. Sanbata sana naa bilbilee. Amanuu hin dandeenye mucaan nagaadha. Natti himame bakka mucaan dhukkubee naan jedhan. Akkam qeerroo dhukkubee naan jedhan. Socho'uu hin danda'u, dhufuu hin danda'u, hin qaladin jedhaa irraa koon dhaloksaniiru ishee natti bilbilchiifne mucaan bakka du'eera. Immediate. Namni tokko ani mucaa dheeraa isuman qaba. Baay'ee mucaan kee ulfaataadha. Ijoollee shamarraniiti ilma dhiiraa isadha. Isayyuu yeroo chaalenjiitti dhalate. Yeroo qabsooti. Mucaan kee boqote naan jedhe gurbaan. Naa bilbilu kun. Nan kufeessan booda ijoolleen hin dhufanii hiriyoonni koo iddoon kufee na kaasanii halkan dilbata halkan deemaa bullee lubaa borgachii geenye. Halkan sana barii sana lafti baree mucaa fuudhanii dhaqanii boolla kaa'anii annaqee mucaan irra du'e mucaan boolla kaa'ame boolla irratti gaafa mucaan boolla kaa'amu mucaan koo boolla kaa'amnee haadha irraa koo fuudhaa deemaa gara manatti. Konkolaataan ittiin naqeen idduma awwaalaatti namni ijoollee mucaa awwaalaa jira. Awwaalli xumuramee naanan hin taa'uun hin jiru. Immediate haadha irraa koo wajjin nama wajjin gada taa'uun hin jiru. Gara Finfinneetti. Because borumtuu san interviewuun wixata sana silaa interviewuun qaba. Hiriyoonni koo rifatan warri na wajjin jiran daawwit faan. Nama hundattuu naasuu ture. Ani gaafattaan interview irra jira. Irraa kootiif ijoolleen koo wajjin turanii so ittiin hime. Mucaan koo du'eera. Hidhi haaromsaa iddoo du'e ka'uuf deema. Dubbiin dubbii biyyaati. Waan biraaf miti. Gaazexeessaa dhagaabsan. Ani hoogganaas miti gaafas. Ogummaadha malee hoogganaa miti. Ani hoogganaas gara kanatti miidiyaatti hoogganaan taa'ee abjooddeen beeku. Ogummichan jaalladhaa. Biyya konan jaalladhaa. Waan biyya kootiif immoo wareegama kaffalamu. Mucaan kiyya du'eeraa deebisuu danda'a wayi. Kanan deebisuu danda'u waan biyya koo jalaa du'e kana waan lubbuutti horuuf qabu kana hojjedhee biyya koof bu'aa buusuun qaba. Madaan koo madaa kooti. Madaa koo liqimsee waan kana keessa darbuu dirqama kiyya jedheen deemee dookumentarii sun tolee hojjennee yeroo jedhame keessatti hin teenye samboodaa torraa koo gaaf dhuftus dhuftee ijoolleen koos ijoolleen OBN kana hin beeku namoonni hunduu gadda naga'uuf yerootti gadda nagaan dhabanii istuudiyoon jiran. Cankoo du'ee ani istuudiyoomatti halkan istuudiyoo bulee waan sana yeroo isaatti deliver godhee qilleensa irra baafnee har'a
gammachuu mucaan koo already ilmi namaa hin dhalata hin du'a deebisuu hin danda'u. Hiree rabbiiti. Madaan isaa anaan arraanatti jira. Garuu immoo yeroo sanatti hojiin hojjetame biyya kootiif milkaa'eera. Qeerroon kiyya hin duune anaaf qeerroon koo hidha haaromsaati. Ittiin gammada. Gaafa hidha haaromsaa eebbifamu mana kootti waa lamatti ture. Dhala kiyyas yaadachaa waan darbisaa dhorraa wajjin garuu immoo waan barraa'e san irratti namoonni gaafa riyaaktii godhan wanni si dhukkubsu immoo jira. Kophee namaa keessa taa'anii haasa'uun murteessuu hin danda'amu. Murteessamu. Zan inni guddaan tokko kana OBN itti kan yeroo gaazexeessummaa keessatti yeroo hojii hojjedhu kan na mudatu tokko. Lammataa yeroo waraana kaabaa yeroo chaalenjii tokko ammuman hooggansa ta'e ramma immoo hoogganaa ta'eetu hojjedhu. Yeroo san eeggan hoogganaa ta'e booda immoo OBN itti hoogganaa ta'eetu hojjedhu. Hoogganaan kee biyya hoogganuu adda waraanaa jira. Daangaa biyya eeguuf rakkoo biyyaa furuuf of kennee masaraa bahee rakkoo biyyaa furuudhaaf deema. Carraa kana gidduutti nan dhukkubsadhe ammuman qabame nan dhibame. Ammuman qabame amman dhibame hospitaalan gale. Opereeshiniin ta'e. Sa'a 9 sa'a 10 akkas sa'aatii dabarsinee laaqanaa firiyoota koo wajjin ittaantota koo boojaa gabbisaaf korree shaanqullee wajjin baanee achii gaafa deebi'uuf jennu nan dadhabe. Yeroo chaalenjiitiin nan kufee gaafa mana yaalaatiin nageessanuu kun immediately opereeshinii tokko dafee hospitaala galuu qaba jedhamee na galchanii maatiin koo yaatoo irraa koo ijoolleen koo nageenya. Yeroon opereeshinii ta'e xumuradhee kutaa opereeshiniitii bahee ciisu maatii koo dhaqanii fidan. Achiin booda opereeshiniin ta'ee yeroon chaalenjii rakkinaa achii booda nan bulee doktoroonni gaafa sana na yaalan jiru amma irraatti yaadannoo sanaan gaafa na argan na dheekkamu. Hospitaalaan bade gaafa sanas frankly speaking isuma dhugaa dubbachuuf. Garamitti badda? Gara stuudiyootti. Seenaa ajaa'ibaati, cimina guddaadha, kutannoo guddaadha. Dhaloonni waa hedduu sirraa barataa jedhee yaada dhuguma dubbachuudhaaf zinee gaazexeessaan waa hedduu jijjira jedhameeti kan amanamu gaa akkuma saayinsittuu. Mee gaazexeessaan maal jijjiiruu danda'a? Jireenya hawaasaa akkamitti tiraanisfar gochuu danda'a? Gaazexeessummaan biyya diiguus hin danda'a, biyya ijaaruus hin danda'a. Gaazexeessummaan ogummaa kanaan namni ogummaa kanarra jiru biyyas diiga, biyyas ijaara. Garuu gaazexeessummaan biyya ijaaruuf ooluu qaba kan jedhuun qaba. Proactivity dura bu'ee yoo deeme hawaasa dura tarkaanfachuu danda'u qaba miidiyaan. Dursee deemuu danda'u qaba malee dudduuba deemuu hin qabu. Hegga du'ee oduun maal jedhama duratti afaan miidiyaatiin oduun hin du'a jedhama dhuguma hin du'a. Waan du'e irraa dubbachuu miti waan jiru irraa dubbachuu danda'u qaba gaazexeessaan. Dursee deemee kanaaf jijjiiruu danda'a. Biyya jijjiiruu bu'uura jijjiiruu danda'a kan jedhuun qaba. Hojii gaazexeessummaan dhiistee moo eessa jirta bakkitti jirtu eessaa si iyyafanna? Amma Inistituutii Qorannoof Qo'annoo Oromoo jira. Itti aanaa Daayireektara Olaanaa Inistituutii Qorannoof Qo'annoo Oromooti amma yeroo kanatti waggoottan 5 kana eegganoo OBN gara kana dhufe. Ammas waan salphaa miti iddoo kana kan jiru. Miidiyaan waan hojjetamuu gadi miti as kan jiru. Lafti cabne caba waggaa 150 iddootti wal dhaanamu. Lafatti cabne aadaatti cabne seenaan keenyatti dabe manatti seenaan keenya qajeelu aartii seenaa aadaa afaan Oromoo irratti hojjennaa pilaarii 4 kana irratti hojjennaa kana qorannoodhaan deeggarree hojjechaa jirra. Eegganas dhufee guddaa hojii gurguddaa tiimii waliin hojjennu wajjin hooggansa waliin jirru wajjin hojii gurguddaa hojjechaa jirra saba kanaaf. Gaazexeessaa Zinaabuu Asraat hedduu takka galatoomii nullee daawwattoota Maayaa Shoollee kabajuudhaan waliin taatee muuxannoo fi beekumsa kee waan nuuf qooddeef allama gantahiin siin ja'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtii keenyaan waa hedduu akka baratan abdii guddoodhaan qaba. Isinillee nu faana taatanii nu waliin za'aa keessa nuuf qooddanii waan dabarsitaniif waan nu daawwattaniif ulfaadhaan isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Sagantaa kana immoo bulchiinsi magaalaa Maayaatii fi akkasumas Blossom Paints yookaan qalama Blossom
waan isiniif dhaleessaniif galatoomaa jennaanii yuutuubii Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaa hamma torbaanitti fayyaa tahaa nageetti isiniin jaa.